Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam naga keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakka isin jirtanitti isin haadha qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya reedii maabadee maal taate fayyiteerta namoonni naan jettanis jira. Akkuma isin beektanitti egaa samoona sagaleen koo duudee ture haa ta'uti amma xiqqoo ganna rakkisee jira. Torbee tokkoo fi isaa oliif viidiyoo osoo waraabin ture diraamaaleen akka tasaa isiniif gadhiisaa ture. Isa amma dura hojjetamaa ture kuusaa keenya keessa fudhannee gad isiniif dhiifne sagaleen hedduun duudee ture inuma haasa'uu hin dandeenye ture qilleensa tokko tasana seene haa ta'u ammas yaa'u sagaleen kiyya garuu wanni ani jedhu adda isiniif ba'a haa ta'uti qal'achuu hin dandeenye akka duraa sanitti homaayyuu miti rabbi naa fayyisu isinillee rabbi siyaa fayyisu naan jedhan eebbisaa kana dagattanii bar. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamutti wanta amma adeemsifamaa jiru hunda isaatu argutti jirra. Haalli keessattuu amma deemsifamaa jiruu fi hololli cimaan deemamaa jiru holola baay'ee sodaachisaadha. Keessumaayyuu waa'ee jaalmarroo dirribaa irratti odeeffannoon hanga ammaa jaalmarroo irraan nu gahe tokkollee hin jiru. Garuu qaamni mootummaa jaalmarroo ajjeesuu dubbatan mee isa kanarratti dhugaan jiru maali? Namoota dubbisnes qabna waan ta'eef ragaa qabatamaa kan isin biraan geenyu ta'a. Hamma dhuma xumura qophii keenyatti na waliin turaan affeerraa kooti. An reedii Adam Tube. Namoonni chaanaala keenya faariyaa taatan yoo jiraattan subscribe gochuu maatii keenya ta'a. Egaan daawwattoota keenya guyyaa kaleessaa koomishinii poolisii Oromiyaadha akka ibsa baasetti guyyaa muraasa dura tarkaanfii goboo lixaatitti yookaan immootu kan waraana riphee lolaa ta'an gama lixaatitti argaman irratti tarkaanfii ciccimaa fudhachuudhaan gama jaalmarroo fakkeenyaaf namoota jaalmarroo eeganii fi akkasumas doktoroota isaa rasaasan rukutuu akkasumas immoo isas rasaasan dhaanii namoonni isa eegaa turan biraa dhumanii inni lubbuun tarrafee yaalarra turuutu akka isaan jedhanitti dubbatanii egaa yaalarra turee booda yaala san dandamachuu dadhabee lubbuun boqatee jira jedhanii guyyaa kaleessaa ibsa baasanii jiranii isas namoota jiraattota naannoo sanirraa argannerraa nu ga'e jedhan. Ila dubbiin akkana dubbiin beektan dubbiin mootummaan waan tokko yoo godhe dhibbaan baay'iseetiin hin dubbata. Nuti garuu dubbii kana adda baafachuuf wanti nuun goone hin jiru. Gama lixaa kanatti bakki nuun bilbilee hin jiru. Akkasumas immoo miidiyaalee gurguddaa isaan amma dura dhiyeessan akka isa dhiyeessaniif gaafannee ture jechuudha. Qaama fi kallattiidhaan jaalmarroon amma maal keessa jira? Sa'a kanatti dhuguma lubbuun darbeera moo lubbuun jira moo kan jedhu namoota hedduu akka gaafannetti amma dura miidiyaa irraa erga badee bubbulee jira dhugaadha. Sababni miidiyaa kanarraa badeef maal inni jennee gadi fageenyaan namoota isatti dhiyaatan gaafannee jirra. Garuu deebiin uummata sanirraa nu ga'e kan mootummaan jedhurraa baay'ee faalladha. Deebiin isaanis maal ture? Wallaggaa yookaan immoo gama lixaatitti neetworkiin akkuma ammaan duraatti guutuutti akka hin jirre dubbatan. Qaamonni miidiyaa isa dhiyeessuudhaaf neetworkii gahaa tokko akka hin arganne nuuf himan. Haa ta'uti shakkii isaaniitii fi waan isaan dubbatan akka hubannetti jaalmarroon lubbuudhaan jiraachuu isaati kan guutuutti jala sararanii nutti himan jechuudha. Jaallan isaa qofa osoo hin taane hin beeytanii namoonni miidiyaa irratti affeeramaa ture inni kun namoonni miidiyaa dubbisan keessaa nutis namoota miidiyaa dubbisne mee jaalmarroo hawaasaaf maal dhiyeessine jennee ni turre sababa kanaatiif hin dhiyeessine jedhan jechuudha. Soo jaalmarroo isaa kanatti akka lubbuun jirutti dubbatamaa jira jechuudha. Qaamni mootummaa ajjeefnaa jedhu malee hawaasni naannawa sanitti argamanii fi warri isatti dhiyeenya qaban jaalmarroon nagaa isaatiin qabsoo of duratti oofaa jiraachuutu dubbata. Amma maalinni hin beeytanii namni keenya kun waan qabatamaallee addan baafatu kamtu sobaa kamtu dhugaa addan baafatu namni shakkii keessas galee jira. Namni dhugumaan akka inni nagaa qabullee amanee jira. Kan immootu jaalmarroon erga miidiyaa irraa babbade ji'oota 3-4 gahee jira. Maaliif badee? Sababni isaa maali? Namni jedhu hedduutu jira. Kun gaafii hunda keenya ture jechuudha. Haa ta'uti garuu namni qabsaa'u kun akka nuyi fi akka anaafsi miidiyaa irra sa'aatii takkaan sa'a lamaan yookaan immootu yeroo hunda seenuu hin danda'u jechuudha. Maaliif? Bakki inni jiraatu caakkaadha. Caakkaa san keessa neetworkiin hin jiru. Yeroo akka tasaa mootu wanta ibsa isa barbaachisu kan dhiyeeffachuu barbaadu ta'e gama neetworkiitti imala jechuudha. Kanaaf dhuguma osoo mootummaan woboo kan jaalmarroo ajjeesu taate reeffa isaa uummatatti argisiiftee uummataan sodaachifti ture. Hin jiru wanti lafa duwwaa ta'e isumaayyuu ibsa san irratti bar nama keenyatu nubatin malee ajjeefnee irra hin jenne. Koomishiniin poolisii sunu ajjeesnee jirraa hin jenne. Akka inni jedhe tarkaanfii fudhanneen gaardiiwwan isaa wajji ajjabaa turan ajjeefne
isa mootu rukunnee yaalaaf dhokatee yaalamaa jira. Garuu mootuu amma naannoo saniirraa odeeffannoo nu dhaqqabaa jiru marroon du'e kan jedhudha jedhe malee ajjeefna irra jedhee 100% dubbanne namuma kennatu ofumaa dubbii ho'isuudhaaf marroon ajjeestanii marroo maaliin jettanii ani ummata shororkeessanii jechuudha. So marroo mootummaanuyyuu guutuun guutuutti ajjeefna hin jenne odeeffannoo naannoo sanii nu ga'e waan akka kanaati jedhee haasa'e poolisiin jechuudha guyyaa kaleessa. Kanaaf rabbi umrii isaa dheeressu ilma Oromooti goota nama jabaadha. Kanaaf itti farisuun hin barbaachisu. Warri miidiyaa Oromoo taatan immoo miidiyaan Oromoo duraanuyyuu waa'ee diinatuu fiidanii bilbila barbaaddanii garana qottanii garas qottanii fiddanii namoota akka kanaa hawaasaaf dhiyeessa. Hawaasa tasgabbeessa. Namni tasgabbaa'uu barbaada, dhugaa baruu barbaada. Namni lubbuudhaan jiru gara fedhellee yoo jiraate inuu baa waan ta'eef gama qaama naannoo san isaan to'atuun hin jiranii migaree qabanii migaree sanii bilbiltanii akka mootummaan holola akkana sirra oofaa jira ati yoo lubbuun jirtaa jettanii miidiyaan gurguddaan jechuun warra akka nuyi yuutuubiidhaan osoo hin taane warri televezyiiniidhaan saatalaayitii adda addaa qabdan nuuf dhiyeessa. Namoota diinatu iyyuu dhiyeessaa turtan. Dabratsiyoon hin faa dhiyeessaa turtan. Geetaachoo Raddaatu dhiyeessaa turtan. Kunis ilma Oromooti waan ta'eef ummataaf haqa baasa as baasa. Mootummaan holola irratti oofamu dhuguma tarkaanfii kana fudhatte namni ijaan argee waan hin jirreef dubbiin rakkisaadha jechuudha. Isa qofaayyuu miti wanni nu beekuu qabnu. Mootummaan akkanuma jedhee odeeffannoo irraa nu fageessee gootota keenya hayyoota keenya mana hidhaa keessa jiran rakkoo irratti uumuu danda'a. Kanaan sababeeffatee uummanni biyyaa shororkeessu eegee tarkaanfii garaagaraa fudhachuu danda'a. Fakkeenyaaf waan isin ajaa'ibu gara godina Arsii kanatti dhugaa dubbachuuf dhugaan gaafirummaan guutu namni keessa ofiitti xabaa'uudha malee namni bosona keessa seenee waraana gochaa jiru hin jiru. Uummata nagayaa kana rasaasan dha'uudhaaf jecha waraanni Arsii seenee jira waraanni oboo bosonatti galee jira jedhanii uummata nagaa hidhaa jiran. Tooftaalee akkanaa kanaaf fayyadamuu danda'a mootummaan. Kanaaf hawaasni diyoori miidiyaa maal gochuu qaba? Callisee holola adda addaa walirratti iyyuu osoo hin taane waan kana ifatti haasa'uu qaba. Amma tokko wayii dhiyoo tana keelloo miidiyaatti irratti as ba'e woboon godina Arsii keessa naannawa Wallaggaa fi Gujii malee woboon gara takka jirtu naa mana kijiba. Akkanumatti akkuma nama kamiituttu keessaa yoo woboo ta'e malee qaamni hidhatee bosona jiru hin jiru dhugaa rabbi dubbatuudhaaf. Sobdanii uummata wannoo hin jedhina. Uummata mootummaallee hin ficcisiisina. Isa achi jiruufuyyuu gubataa jirra jechuudha. Kanaaf kun akkasitti hubatamuu qaba. Miidiyaaleen Oromoo adaraa keessan uummata tasgabbeessa. Waan jiru ifa ba'a dubbadha hin callisinaa. Riphxanii hin taa'inaa riphuun faayidaa hin qabu. Sinii galee kanaaf baay'isee dheeressee dubbachuu hin danda'u yaa'u sagaleen xiqqoo perfektii miti akka duraa sanii miti ganna dhiisaa jira. Har'aaf xumura dheeraa daawwattoota hordoftoota keenya. An reedii Adam Tuubii du'aa hinaa godhaa sagaleen kiyyaas fayyaa jira waan ta'eef amma booda odeeffannoo idilee tokkos lamas ta'uu isiniif hin biraan ga'a silaa OET'n haasaa ture ajandaa kana sirriitti iyyee garuu sagalee waan aduudeef iyyuu hin dandeenye wanni iyyuuf waan biraatiif osoo hin taane dhugaa jirutu si iyyisiisaa beektanii namoonni gariin akkanuma waan iyyu nu fakkaata immooshin taatee fedha keessa galtee yoo haasoftu akkasuma nama godha jechuudha. Kanaaf an xumuree jira chaanaala kiyyaaf haala yoo ta'u subscribe gochuun maatii keenya ta'a ulfaadhaa oraa deebanaa ilmaan Oromoo fayyanaa ta'a.